Shamarran kosmootiksii dibatan baay'een isaanii harki isaanii South Africa, fuulli isaanii immoo South America. Ispiriisii wayii. Baay'een keenya immoo jaalala Oromummaatiin machoofnee of wallaallee Ashawaa meedaatti galuuf jennee Shiroo meedaatti gallee mana wal doorsee seenuudhaan hiboongoo sirba bulle. Sanaa wal qabatee artistoota keenyaaf dhaamsa ni qabu jira. Maal hojii bishaan kan tuman nuqii. Artistoota keenyaaf afaan keenya caccabsanii beekamtii argachuudhaaf singilii dhugdanii istiidiyoo seenuun warri singilii nuti lakkattan garaa kaasaa sinitti lakkata. Magaallee hojjettanii warri durba diimtuutti sirbitan durboota magaallee ta'aniif tuffii qabdan agarsiisa. Yookaan daariktara keessantu jaamaadha. Shaggee shurrubbaan jororoo naaf kottu birbirsa gooroo jettee namichi bosona keessatti sirbite sun mukti birbirsaa asirratti jiru. Birbirsa gooroo laga keessa jira. Durba hamma roottoo keessa tokkoon qal'oo mudhii soonsaa warri jettan soonsi mudhii keessa naa cimu. Singilii baasan hundarratti damma koo nadhii koo warri jettani akka waansa dubartii mana daadhii qabu jaallattani. Kan biraan burtukaana koo, mandariina koo, loomii koo, paappaayyaa koo isa jettan dhiisa. Gabaabsaan juusii koo jedha sirba. Akaakuu kuduraa fuulduraa nutti waamina diraa keessan. Warri sirba qabsoofis sirba jaalalaafis dullaa baattan dhiisa. Muka cirtanii fixanii hongee nutti fidaa jirtu. Warri sagalee akka mana baaburaa kar jedhuun gurra keenya duuchitan maqaa Alii Birraatiin si'a sadii iyyaa gurra keenya gadhiisa. Warri callistanii aartiin na waamte jettan ammoo aartiin maqaan tala ishee ollaa keessan yoo ta'e malee aartiin keenya isin hin waamne. Jettan immoo waraqaa waamchatti waamtan qabadhaa gandaloon kootan agarsiisa. Anaan kan agarsiisu garuu isin sirbituu jedhamtanii isa jannata dhabdanidha. Mammaaksa akka ebeluun sirbaan morma nama jedhisa jedhu erga dhageenye guyyaa mormi keessa jalatti eegaa jira. Kun mammaaksa osoo hin taane poostii feesbuukii ta'uu qaba. Kanuma wal qabatee poostii namootaa fi ergaa isaanii muraasa yoo laalle poostiin bara kana baay'ee nama rakkisa. Jaalalli dhugaa fageenyaa hin daangeffamu. Poostii nama dubbii biyya arabaa jaallateeti kun. Kan waraana dagatus kan waraana hin dagatu. Poostii duuba jaalallee ishee durbummaarraa fudhatee dhiisee badee. Ollaan bultee beekaa akkatti bula baatu beeka. Poostii nama olee poolisii federaalaa ishee gurraatti sana dannamee beeku. Inturra malee ilma urra. Poostii nama hojii barbaadu. Jaalala dhugaa kan nama jaallatu waaqayyo duwwaadha. Durba jaalallee ishee hojii wallolte. Nyaattu poostii hojjettoota baankii. Kaayyoon qaba. Poostii duba kutaa kudha tokkotti heerumtu. Jiruun tole harma jigee kaasa. Poostii daawwitee mokonnan. Biyyi lafaa kan keenya miti manni keenya waaqarra. Poostii nama kiraa manaa kaffaluu dadhabee. Asheetaa bareede biran darban. Poostii warra diyaaspooraa. Bari'uuf yoo ka'u dukkanitti hammaata. Poostii hojjettoota waajjira ibsaa. Qoraan fixus bilchaateera. Poostii nama digirii tokko waggaa 8 fixe. Bifa ishee miti Oromummaa ishee jaalladhe. Poostii dargaggeessa dubartii qabeenya qabdu fuudhee. Wal beekna. Mucaan dhumaa kun dhugaa qaba. Qaala'insi jireenya kanaan maaliin fuudhee eenyuun fuudhee jiraachisare? Ani mataan kootuu abbaan Turungoo obbo Masgabuun bulchaa ganda keenyaa miti ta'e. Utuu Turungoon hooggantuu imaaxaa ganda keenyaa miti taate dandee waan jaallatanitti fakkaata. Kunoo baran ammoo uffata suuqiidhaa binnee uffachuu dadhabnee gabaa salbaashii deemee bitaa jira. Garuu maal fayyada uffanni achi bitamu tokkoon isaallee namatti namaaf hin ta'u. Yookaan hin bal'ataa yookaan hin dhiphata. Yookaan hin dheerata yookaan hin gabaabbata. Turungoon hojjaa fi furdina ishee sanatti mudhii ol keelloo mudhii gadi diimaa uffattee yoo dhaabattu ambassaa baasee itti fakkaatti. Haati manaa Turungoo Masgabuu uffata salbaashii baay'ee uffachuu isheerraa kan ka'e utuu wajjin deemnu gaafa warra dambas kabbaarii argitu ni baqatti. Kan isheen naabbitu ammoo yookaan ni dhiphata yookaan ni bal'ata. Bijaamaa isheen ispoortii naabbitti gaafa uffadhu suufii abbabaa bashuu uffatee dammeetoo daabeetoo jiru fakkaata. Kumxaa tokko naabbittee ganama ganamatti fiigi jettee naa kennite. Gaafa uffachuuf jedhu salbaa kootti galuu dinna ofii ishee harkistee mudhiirraa naaf geesse. Kunoo garuu erga seenee ba'uu waan dideef torbee lammaffaan uffachaa jira. Baasii ni daala jettumsin. Kofoo kiyya baasee gaafan ispoortii ittiin hojjedhu silaa karaa fuulduraa garmalee natti maxxanee waan biraa waan agarsiisuuf gaafa shamarran natti dhufan nan sodaadha.
Anuma erga dubartiin Ijipti sun Kaayirootti abbaa manaa ishee irraa waan sana murtee jalqabee shamarran biraa miti. Haadha manaa kuturuu gomas gabii amanee dhiiseera. Ija tokkoon ofirratti eeggachaa bula. Obboleessa koo gumur gooteen irraa murtee jijjiiramichaa barbaadamee ta'uu naan jettee sarfite. Turungoon hooggantuu himaataa ganda keenyaati. Garuu oduu uumuu malee hojii uumuu beektu. Mana keessattis waan isheen hojjettu jiru. Halkanii guyyaa feesbuukii yaaddee teessi. Na wajjin erga siree yaaddee turteetti. Turungoo masgabuu feesbuukii baay'ee fayyadamuu isheerraa kan ka'e gaafa mana keessa waan ajajjullee jechoon ishee hundi kan feesbuukii wajjin walitti hidhatedha. Hei kosii kana mana keessa loogaa of godhii baasi. Gaafa walga'ii mana mareetti invaayit si godhu ati immoo aayidiyaa sanaan tokko ishee ollaa keenyaaf sheer godhiitti hunda isaanii fidii kottu. Jijjiirama kana tiksuudhaaf namoota yaada keenya accept hin goonee fi adeemsa keenya follow hin goone ganda kana keessaa remove waan goonuuf aktiviitii kee gadhu naan jirti. Sa'aatii 24 intarneetii irratti hidhamtee jirti. Waayifiin fuudhee haa ta'u waayifaayii fuudhee haa ta'u hin beeku. Gaafa mana keessaa burcuqqoon cabullee feelingi isaa adda jettee posti gooti. Guyyaa guyyaan aadmii koree koo follow me saba koo jettee posti gooti. Isa ijoolleen kutaa turuu biratti suuraa kaatee zaaree liyyuu kan nabbar ከፍሬንዶች ጋር እንዴት ነን ጀቴ ፖስት ጎቱ አርጊቴሽን ሞ ሱራ ህሪረ ነጋ ከሰት ካቴ ፖስት ጎቴ ልዩ ቀን ነበር ከህዝቤ ጋር ከለውጡ ጋር እንዴት ነን ጀቴ ዱቁ መገሩ ለውጥ ይሸን ጀቱ ጅር አከሚት እንዴት ሃው ከንጀ ዶላል ፎን ኪሎን ተቆ ቀርሺ ዲበተቴ ተዋን ገሌፍ ኡማን ገንደ ኬኛ ፌደፎኛቹ ቀቡ ዲሴ ፌደፎኒ ጉተቹ ወልቲ ገረገለ ጅር አመንተኒ ሳሁን ባተኒስ ቃሌ ሰጅሪኛ አመኑ ብለቴ ከናን ጆተ ሙራሰ ወደ ፎኛቹ ናፊ ጃነር ጉባኑ ፋቱፍ waraabee soojjiin foon irra irratti waliin keenya garuu numa rakkoo ani guyyaa tokko qofa dogoggoree nyaadhee amma irratti waanuma arge hunda baadhu na godha gaafa nama dubbisu illee ol fuudhee baadhee malee natti tokko namas mukas dhiiti na godha kan biraan gatii hanqaaqudha gatiin hanqaaqu tokko gatii hanqaaquu durii erga caalee dubartoonni ganda keenya baay'ee aaruuraan kan ka'e daa'imman daruu dhiisanii hanqaaquu buusuuf xiqqoobsanaaf waan isaa lukkuun dhaltuu isa kormaa dhoksitee poozitiivii liqimiste fakkaata. Bitee gaafan galu baay'een aara. Utuu cidii mana keessa jiraate akka nama dhee taa'u beeka. Akka addunyaatti yeroo jalqabaaf dhiira haadha manaa isaa dhiisee hanqaaquu hammate jedhamee maqaan na bada ture. Sana booda lukkuu faranjii guyyaa guyyaan hanqaaquu naaf buustuun bitadhe. Lukkuu habashaa yoon bite oduu fi shillalaa malee hanqaaquu naaf hin buustu jedheen. Ulfaadhaa. Hedduu galatoomii waa'ee isheen turra mareen dhurraan suni namni xixiqqi godhanaa walumaa galatti hedduu galatoomii jennaa waaquma hayyee kanatti aansee sagantaa nuyi qabnu dhimmi ijoon asii walitti qabamneef gaa eebba kitaabaati eebbi kitaabaa kun gara jabe waaquma sagantaan eebitannaan kutuufi hamileen gaggeessaa eega deemeefu hedduu isin bohaarsee jiraami garuu isin bohaarsuu saamii akkamitti ibsi ture. Hamileen hin barbaachisu. Tole guddaa dhimmi ijoon asitti walitti qabamneef eebba kitaabaati. Eebba kitaabaa kunis gara jabeenya abbootii irree. Kan nurratti ta'ee fi biyyoota Afrikaa keessatti kan ta'e kan keessa qabatudha. Amma kallattumaan gara eebba kitaabichaatitti ceenaa. Gama kanaan irra deebi'uudhaan barreessicha guddaa galateeffannaa kitaabni kun kitaaba lammaffaa isaati. Kitaaba isaa jalqabaa keessattis waa'uma rakkinaa fi gadadoo wal qabatu isa ifii dabarsee fi isa ijoolleen Oromoo bakka garaagaraatitti jireenya gabrummaa baqachuudhaan dabarsan if keessatti kan qabatu barreesseeti kan ture kunis sanumadha. Maaliif jennaan gaa bishaan maaltu goosa jennaan waan keessa jiru jaa Oromooni waanuma nu keessa jirutu kana nu barreessisiisa. Amma kallattumaan gara eebba kitaabichaatti ceenaa. Kitaabicha akka nu eebbisanii fi namoota gara waltajjiitti affeerraa namoonni inni isin affeeru gara waltajjiitti nu dhuftu barreessaa kitaabichaa dabalatee namoonni amma eebbistan sadan illee gara waltajjiitti nu dhuftu kitaaba kana ni saaqnaa jechuudha.